waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa suuraawwan fiilmii The Battle of Algiers jedhu barattoota yuunivarsiitii beekamaa Ameerikaa Staanforditti mormii dhageessisaniif agarsiisan naanna'aniiru. Yuunivarsiitii Virgiiniyaa Commonwealth magaalaa Richmond dhihaa biyyattii keessatti dunkaana dhaabame keessatti to'annoo jala oolchuu isaa gabaaseera. Suuraaleen miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'an akka agarsiisanitti poolisiin barattoota waliin walitti bu'uun wal dhabdeen kaleessa ganama yuunivarsiiticha keessatti gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuu gaafachuuf jalqabe diiguuf akkasumas duguuggaa sanyii gaazaa keessatti Filisxeemota irratti raawwatamaa adeemsifamaa jiru keessatti Ameerikaan akka hirmaattetti ilaallan balaaleffachuu isaaniiti. Bulchiinsi yuunivarsiitii Commonwealth Virgiiniyaa akka jedhetti hiriirtonni ajaja bakka taa'umsaa sana keessaa ba'uu didan qabeenya namoota biroo cabsuudhaan to'annoo jala ooluu isaanii ibsuun kanneen hidhaman keessaa hedduun isaanii barattoota yuunivarsiitichaa akka hin taane akkasumas dirqama isaa akka ta'e cimsee ibseera. Haala ergama yuunivarsiitichaa jeequmsa irraa bilisa ta'e eeguuf. Los Angeles keessatti mormitoonni farra waraanaa dhibbaan lakkaa'aman mooraa yuunivarsiitii Kaalifoorniyaatti hiriira ba'ee irratti hirmaatan. Kunis barattoonni farra waraanaa yuunivarsiitichaa keessatti dhaabbataadhaan ta'uu isaaniif hirmaatan. Mormitoonni kunneen waan duguuggaa sanyii Filisxeemotaa irratti ibsan balaaleffachuun waraanni Israa'el Gaazaa irratti geggeessaa jirtu hatattamaan akka dhaabbatu gaafataniiru. Hiriirtonni kunneen yuunivarsiiticha keessa daandii hedduu keessa naanna'anii galma gurguddoo yuunivarsiitichaa keessaa tokko kan ta'e gamoo Royce seenuun waajjira muummee taa'umsa amma dallaa nageenya yuunivarsiitichaatiin marfamee ga'uu danda'aniiru. Gama biraatiin riippoortarri Aljaziiraa maddoota barattootaa wabeeffachuun akka gabaasetti Inistituutiin Teekinooloojii Masaachuuseetis barattoonni mormii dhageessisan sa'aatii 24 keessatti taa'umsa isaanii akka bittinnaa'an akeekkachiiseera. Erga fakkaaltichi bulchiinsa yuunivarsiitichaa waliin mariin godhamee akka hin milkoofne beeksisee booda sodaa humnoonni nageenyaa addabaabaayii mormii barattootaa marsanii jiru sa'aatii biraa akka sa'aatii biyyattii humnaan faca'uu danda'a jedhu gidduutti ta'uu riippoortarri kun ibseera. Pireezidaantiin Inistituutii Teekinooloojii Masaachuuseetis Saalii Korniibluut barattoonni taa'anii akka dhaabbatu gaafachuun doorsisni jeequmsaa fi seera cabsuu fudhatama akka hin qabne ibsuun kunis adabbii naamusaa akka itti murtaa'u akeekkachiisaniiru. Korniibluut Inistituutichi Israa'el dabalatee qaamolee tumsa kamiyyuu waliin hariiroo qabu addaan kutuuf akka hin yaadne kan mirkaneesse yoo ta'u,
qorannoon mallaqaan gargaaramu hundi seera Ameerikaa fi seera Inistituutichaa kan eegu ta'uu ibsiteetti. Itti dabaluudhaanis waa'ee qorannoo fi mallaqa isaaf kennamuu gaafii gaafachuu maddoota fudhatama qabu. Garuu kun sadarkaa sodaachisaa gahuu hin qabu. Yuunivarsiitii Teeksaas Oostiin keessatti kaambii tokko diigamee namoonni hedduun to'annoo jala oolaniiru. Poolisiin hiriirtota irratti bifa burtukaanaa fayyadameera. Bulchaan Teeksaas George Abbott miidiyaa hawaasaa irratti akka jedhanitti kaambii kamiyyuu hin hayyamamu jedhan. Gabaasni kan Aljaziiraati.
waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa suuraawwan fiilmii The Battle of Algiers jedhu barattoota yuunivarsiitii beekamaa Ameerikaa Staanforditti mormii dhageessisaniif agarsiisan naanna'aniiru. Yeroo mormii yuunivarsiitii Ameerikaa Filisxeen deeggaru fiilmiin beekamaan daayirektarri Xaaliyaanii Giiloo Poonteekroovoo yuunivarsiitii Staanfordii fuulduratti iskiriinii guddaa irratti kan agarsiifame yoo ta'u, mul'ataawwan ciminaa fi obsa uummanni Aljeeriyaa koloneeffannaa Faransaay duratti qabu yaadachiisan gidiraa jiraattota sanaa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu calaqqisaniiru. Kan Gaazaa sababa weerara Israa'el irraa kan ka'e suuraaleen kun qajeelchitoota waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa irraa walqunnamtii guddaa kan argatan yoo ta'u, isaanis bal'inaan qooduun warraaqsa biyya wareegamtoota miliyoona tokkoo kan ilmaan uummata jajjaboo Gaazaa keessatti madda kaka'umsaa ta'ee yaadachiisan, akkasumas barattoota Ameerikaa yuunivarsiitii isaanii keessatti. Agarsiisni fiilmichaa aktiivistoota Aljeeriyaatiin kan kabajame yoo ta'u, warraaqsa abbootii isaaniitiin durfamu koloneeffannaa Faransaay irratti gaggeeffamaa jiruun boonuu isaanii ibsuun uummata Filisxeen kaka'umsa akka ta'u taasisaniiru. Isaan keessaa tokko akkas jedheera. Maqaan Aljeeriyaa bilisummaa wajjin kan wal qabate ta'uun isaa warraaqsi ishee kaka'umsaa fi wabii namoota bilisa ta'uun isaa madda boonsaadha. Dabareen isaas tamsaasaan Aljazeeraa Khadijaa Benqanaa barreeffama waltajjii X yookaan Tiwiiterii irratti barreesseen fiilmiin kun kan bara 1966 feestivaala fiilmii Veenaa irratti badhaasa leencaa warqee injifatee ogeeyyii waraanaatiin gatii waraanaa akka qabuu fi akkasuma kolleejjii waraanaa Ameerikaa keessatti agarsiifamaa jira. Kan hubatamuu qabu Eebila 18 irraa eegalee barattoonni waraana Israa'el Gaazaa irratti geggeessitee balaaleffatan mooraa yuunivarsiitii Koolombiyaa Niwuyoorkitti hiriira geggeeffamaa irratti hirmaachuun bulchiinsa isaa tumsaa barnoota yuunivarsiitiiwwan Israa'el waliin qabu akka dhaabuu fi investimentii dhaabbilee deeggarsa naannoo Filisxeem qabachuun hiriirri kun gidduu seenuun humnoota poolisii fi barattoota kudhanootaan hidhamuu irra aariin akka dabaluu fi hiriirri akka babal'atu taasiseera. Yuunivarsiitiiwwan adda duree kanneen akka Haarvardii, Joorjiyaa, Waashingteen dabalatee yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa 10 hedduutti akka babal'atu taasiseera. Niwuyoorkii, Yeel Inistituutii Teekinooloojii, Masaachuseetis fi kaaba Kaaroliiniyaa. Sochiin kun yuunivarsiitiiwwan biyyoota biroo kanneen akka Faransaay, Biriiteenii fi Jaarman kan gahe yoo ta'u, hundi isaanii hiriira kaayyoo Filisxeen garee deeggaruu Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuu gaafachuu fi dhaabbileen waraana Israa'el dhuunfatanii fi meeshaa waraanaa dhiyeessan akka ugguraman gaafatan kan argan ta'uun ibsameera.